بارك أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام عملية القدس ووصفها بالعملية البطولية التي نفذها أحد شاوس شعبنا في الضفة المحتلة. أصابت 3 آخرين بجراح نتيجة لهجوم شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تذكر أن بثت كتائب القسام مقطعا مصورا بعنوان صيد الثعابين يظهر إيقاع جنود إسرائيليين في كمين. أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذيفتي اليمن. ونقول لهم يا علماءنا ودعاة أمتنا: أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك ذات صدى؟ مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله. قالت وسائل أعلام إسرائيلية أيضا أن الملاحة توقفت بمطار. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة محمد قريقع. محمد، إذن بين القصف أكملتن كبجمتوتا هردفتوتا كينيا مدين صدمي تكو كيبتاتا غنما أولماوان أوديفانوان بلبلومي غرغدو مدين ميديا أفغافي ميديا تاتي غازا راكاسينغ إدلا الدنيا تسن دقين سفنا. الله أكبر الله أكبر. loltoonni Israa'el haleellaa Hamas jala dhaabachuu dadhabuun finciluu isaaniitii fi Israa'el har'as loltoota ishee kan helikoophteraan guuratte ta'uuf kutaan jabaliyaan jifannoo Filisxeemotaatiin kan goolabame ta'uun dhagahameeti jira. Tooftaan waraanaa Hamas teekinooloojii ugguraaf odeeffannoo bobbaa birgeedii warreen tsiyoonota irratti fudhachuun olaantummaan isaa kan mirkanaa'e maal faadha? Fiilmii tiraajidii kan fakkaatu duguggaa loltoota torba Israa'elis gurraan isin geenna. haleellaan hawtii tilmaama Ameerikaa Israa'el Ingilizii ol kan darbe ta'uu ragaaleen tarkaanfii har'a Haifaa irratti fudhatamaniif halkan eda siviilota 4 dhidhimsuu fi dhaabbileen kuusaa waraanaa kanneen Eelaatiif Haifaa irratti argaman barbadaa'uu hawtiin galaana Eelman dabirratti doonii guddicha Israa'elii guutummatti barbadeessuu Aljaziiraa Hindustaantu wal harkaa fuudhanii yaaleef galaalchan. Abu Ubaidan tarkaanfii mujaahidota cimeen qophiin xumuramaa jira. Qophii xumurame kanatti ammoo adoochii qofa osoo hin ta'in Israa'el gatiisii argatti jechuun dhagahame. Walakkeessa Tel Aviv birgeedii mujaahidota hunda caala sodaatu maaltu jira? Akkasumas ministeerri damee alaa Abbas Araakchii kan shi'a Iraanota ta'e jettee Israa'el haleellaadhaaf kan qophaa'aa jirtuuf qophii ishiisan gara tarkaanfiittiin socho'aa yoo jette addunyaaf shariikonni Tel Aviv hundi isaaniitu barii borumtaa isheedha lafaa dhabuu danda'u kun gocha jedhame. Murtoon paarlaamaa Iraan Muhammad Bahagaari Ayatullah Said Ali Kamini warra shi'a musliimoota Riippaabilika Islaamaa Iraanii maaltu jira? Qajeelfamni waraana Iraan guddichaaf kenname maali kan jedhuu fi addunyaan guutuun Ameerikaan har'a wanti hollachiise waa tokko. Vladimir Putin tarkaanfii saatalaayitiif odeeffannoo haleellaa saayibarii fudhataniin dhaabbanni oomisha xiyyaara Boeing al tokkotti sa'aatii wal fakkaataatti haleellaa qofa osoo hin ta'in Norweetti xiyyaarri qubachaa jiru belbele. Itaalii fi biyyoota kana fakkaatan Boeing irraa addunyaan tarii garamitti deemti? Qarqaba Mooskoorraa hanga galaana diimaa Eelman dabii fi walakkeessa Gaazaa taareenii fi hudhaa Israa'eliif Iraan qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka hordoftan abdii qaba. Sagalee mujaahidoota kana hiriyoota jaalataniif qooduun nu baay'isa. Hiriyoota jaalatan subscribe taasisa. Duniyaa akiratti warra ragaa Filisxeemota bahee ajrii guddaa argatu isin haa taasisu. Riskii gurguddoos isinitti haa dhangalaasu. Like gochuun live streamii keenya irratti ammoo CTN jechuun barreessuun nu cinaa dhaabadha. Gabaasa qindeeffannee Aljaziira, Al Arabiyaa Hindustan Times, Times of India, Financial Times, The Wall Journal Street deewwan wabii odeeffannoo keenyarraaf qabanne dhimbibbaa viidiyoolee kanaan gara balballoomii oduutti isin ceesisa. كتائب القسام إن أحد مقاتليها فجر نفسه في عملية مركبة بقوة إسرائيلية من 5 جنود وأوقعهم قتلى وجرحى. بارك أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام عملية القدس ووصفها بالعملية البطولية التي نفذها أحد. أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك
ذات صباح لا سمح الله. ونحن إذ ودعنا شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. تقول أن هناك تقدما في صفقة تبادل الأسرى، إلا أن ثمة خلافات. كتائب القسام مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبينا بنصرة مسراه. واحد على إسرائيل في نفس التوقيت تقريبا، نتحدث عن منتصف الليل، إما قبله قليلا أو بعد. tarkaanfii waraana baha gidduu galeessaa Hamaasiif Israa'el gidduutti adeemsifamaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa cimuudha miidiyaaleen galaalchuu irratti argaman. Birgeediin mujaahidoota kutaa Raamala Jabalee Afkaaniin irratti tooftaawwan uggura teekinooloojii fi akkasumas iccitiiwwan birgeedii warra Israa'el IDF fudhachuun haleellaa dura qophii taasisan iddoo isaaniitti qophaa'anii dhufanii fi haleellaan karaatti riphee loltootaan fudhatamaa jiru. Loltoota Israa'el birgeedii 176 akkasumas Ashkelon birgeedii Force jedhamu dhidhimsuun loltoonni Israa'el si'achi nu gaheeti jira. Jireenya keenyaan dhabnu jechuudhaan finciluu isaaniitii fi Israa'el kaatiif akkasumas Heelziyaan Leebii wal dura dhaabbachuu Associated Press gabaasee jira. Haleellaan keessattuu cimuu qofa osoo hin ta'in taankonni dhidhimanii merkebawaaf buldoozeriin hedduun isaanii kanneen suphaa barbaadan Gaazaa keessatti akkatti fudhataman dhabuun isaanii loltoota gurguddoo ta'aniif qondaaltota dhabaa jiraachuun haleellaan kun gonkumaa guramtoota keenya irratti injifannoo nu qabaachisu akkasumas haalli amma qabatamaan jiru kutaa hunda keessatti waraanni Hamaas jabaatee fufuu fi haleellaa keenya irraa kan ka'e Filisxeemonni gara waraanatti cehaa jiraachuu eessa akka haleellaan nurratti fudhatamaa jiru hin beeknu. Yoo xiqqaate guyyoota 22 keessatti loltoota 79 dhabuu jechuun salphina jechuun dhagahame. Heelziyaan Leebii Israa'el kaata akkasumas mooraa waraanaa hundi isaanii qondaaltota sadarkaa koloneela irraa hanga jeneraalatti jiran Israa'el marii seenteeti jirti. Furmaanni waraana Gaazaa maali kan jedhuu fi dhumaatii duguuggaa addunyaa irraa harki isaanitti diriirfamaa jiruu fi ibsa dhaabbilee jaarmiyaalee mirga namoomaaf Benyamin Netanyahuun dabarfame akka kennamu ICJ ammas dabalee cimeeti jira. Ameerikaa irratti dhiibbaan taasifamuu fi gamtaa Awurooppaa irraa dabalateetiin haleellaan isiin West Bankiif weerarri West Bank murtoowwan seera mootummoota gamtoomanii tarkaanfiin akka saffisaan hojiitti hiikamu kan jedhuu fi dippiloomaasiin Ameerikaa laamshahuudha. Doonaald Tiraamp akka bibbii abdachiisan osoo hin taane dubbittiin amma Hamas wajjin dippiloomaasiin murteessa kan jedhamanii fi ulaagaalee mootummaan Israa'el baase tarii Hamas mufachiisuu danda'a. Haala kana gidduutti garaagarummaa dhiphifne ugguramtoota Ameerikaas dabalatee osoo Israa'elin fixeen kan jedhuu fi haleellaan gurguddaan isiin jettiin fudhattuu fi gamoo burkuteessitu akka dhaabattu Doonaald Tiraamp bibbii bilbilee kan jedhan wabii galaalchaa Al Arabiyaati. Akka Al Arabiyaan damee afaan Arabaa Al Arabii TV'n jedhutti tarkaanfiin har'a kutaa Raamalaatti fudhatame Israa'el gurra duuchee taankota 4 buldoozeri 2 fi loltoonni 7 battalatti kan dhidhiman ta'uu fi kanneen 6 ta'an ammoo madaahu Times of Israel dabalateetiin yoo dubbatu Axios Associated Press akka jedhanitti si'achi Gaazaa keessatti lola gatii hin qabnee fi eessarraa akka haleelamaa jirruuf fuulli waraana Hamas akka duraan beeknuu miti jechuun dhagahame. Kaleessa qofa misaayilii fi rookettiiwwan Birgeedii Al Qudduusii fi akkasumas Alaksaatiin fudhatameen haleellaan gurguddaan mooraa buufata kibba Gaazaa irratti fudhatameen Israa'eloota dhidhimseetii jira. Amma fedhellee Filiidelfiyaa fi Raafaa to'atanis bu'aa tokko buusuu hin dandeenye. Kutaan waraana Hamas keessaa dhabame hin jiru jechuudhaan Heelziyaan Leebitti dheekkamaa jiraachuu maddeen galaalchanii jiran. إسرائيل سنوات ال90 إسرائيل سنوات ال2000 كانت ربما أكثر التزاما رسميا مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح نتيجة لهجوم شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية والاستراتيجي. أهلا بك لواء صمادي. إذن حماس كانت تمتلك كل هذه المعلومات حسب ما
يقول الجانب الإسرائيلي في منطقة أصلا شارك الاحتلال وشن عمليات برية مرارا وتكرارا. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة من جنوبي حيفا أي في محيط كيساريا إلى الجنوب أيضا من حيفا تل أبيب الكبرى. جميع هذه نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة قبل قليل، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، أحدهما بعد إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن تجاه وسط إسرائيل كما أطلق. tilmaamni halleelaa ansaaroota yeman irratti fudhatamu ameerikaa UK ingilizaan Itaaliin bahutti cidha Israa'eliif bahanis dubbinautti dubatti deemsuu hin dandeenye. Misaayiloota diroonota nammalee isaan walakkeessa Bengooriyoo irraa kaasee buufata waraanaaf doonii galoo galaana adamsuu cimsaniitti fufanii jiran. Haleellaan har'aa Haayifaa irratti fudhatame sibiilota beekamoo ta'aniif hojjettoota kan dirree buufata dooniidha haleeluun isaanii dhagahame. Kanneen sibiilota afuris ajjeefamu, kanneen 9 ammoo madaa'uu mootummaan Israa'el ilkee ciniinnatee beeksisee jira. Xiyyaarota F-50, F-35 hunda isaanii qabatanis hawwirraa buusuu hin dandeenye. Si'achiisni rabbiitiin tarkaanfii misaayilota keenya jijjiiraatiin kan ilmaan ansaarota Yemeniitiin hojjetameen dhukkee isinirraa kaafna jedhan Yahyaa Saareen dubbittii dubbatan hojitti hiikuun dhagahamee jira. Xiinxalli miidiyaa Aljaziiraa afaan Arabaa irratti Kasraa Alii Najaat akka jedhutti hawtii Yemenootaa wajjin keessattuu waraanni Yemenitti ka'e yoomillee kan dhaabbanne fi humni kun humna cimaa ta'uun wal qabsiisee yeroo jedhutti galoo galaana Eelmandab gara kibba Meeditiraanii irratti hawtiin Falastiin lammaffaa fi Kinzaayil Haayiparsoonikii Raashiyaatiin doonii guddicha Israa'el hin qabdi jedhamu sadarkaa lammaffaa irratti argamu dhidhimsee guutummatti boba'uu isaa maddeen Aljaziiraa gabaasan. Arriti Raashiyaa Faaksiyos wabeeffachuun The Financial akka jedhutti kisaaraan guddaan yeroo kamiyyuu caalaa Tel Aviviin kan qunnameef diinagdeef abbootiin qabeenyaa hedduun kan Eelaatiif Haayifaa irratti Israa'el wajjin koopporeet godhan dhiisanii deemaa jiraachuun kisaaraa diinagdee jalqaba Israa'el irraan dhidhimeedha. Bulchaan isaanii hospitaalatti argama. Haa ta'uuti malee ministeerri Akraarii fi faayinaansii waliigalatti Israa'el keessatti olaantummaan irree baha gidduu galeessa kenna jechuun dhaadachuu irratti jiran. Gaazaadha osoo lolan xumurin dubbiin torbee lamaan goolabamtii jedhamu waggaa lamatti waan dhaabattuun fakkaattu. Loltoonni Hamas dachaa dabaluun gama biraatiin hawtiin diroonota jijjiiruuf teeknika akkasumas aayirandoomii fi taar teekinooloojii Ameerikaa kan isin dhimma itti bahaa jirtus caabseetiin barbadeessaa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u akka Yahyaa Saariyaa jedhutti haleellaan si'achi warra Jiwishotaa fi Israa'el irratti fudhatamu cimee itti fufa jechuu Almaasiraa wabeeffachuun Al-Arabiyaan gabaasee jira. نتنياهو أن الأخير سيخضع غدا لإجراء طبي لاستئصال البروستات. يأتي هذا بعد أشهر من خضوعه لعملية جراحية. أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن موقف بلاده يتفق مع عمان بشأن تشكيل حكومة شاملة في سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها واحترام كافة الأطياف والمذاهب. نؤكد أهمية تشكيل حكومة متفقة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، أحدهما بعد اجتيازه إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم، انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وقال بيان للجيش إنه تم خلال الأيام الماضية رصدت بحسب القناة السرية 10 الإسرائيلية محاولات of the rival rebel factions have agreed to disband and merge into a single force. The country's de facto leader, Ahmed al-Shara. Yaaddoo guddaa kan ta'e farka wal barbaaddii keessatti yeroo lama kan wal haleelan Iraanii fi Israa'el gidduutti ammas dubbittiin iitoofte waraanaa dhoo'insaa addunyaa kan baha gidduu galeessaa Israa'elii fi akkasumas Araboota gidduutti dhoowuu danda'a jedhameetiin shakkiin gurguddaan gara hojimaatatti waan jijjiiraman fakkaatan. Israa'el dhaadatte baajata doolaara biliyoona 1.6 ol kan ramaddeef Ameerikaan niikleerii Iraan harkaa buusuuf yeroo kamiyyuu caala qophii cidha gurguddaa Ruusaa neetoo irraa hanga biyyoota
saddee Kanadaa Awustiraaliyaatti matteetiin kurfaa irratti jirti. Biyya Ayatollah Ali Al-Khamenei abbaan Shi'aa Musliimotaa hoogganan tahareen waraana Riippaabilikaas ta'e akkasumas humna qilleensa Air Defense jedhaman kan raadaarii irraa tibba darbe barbadaa'e hunda guuttattee jirti. Raashiyaa wajjin waliigaltee isaan taasisaniin Kaatam Ambiyaatti shaakalli guyyoota lamaaf tibba darbe taasise Israa'el shoror keessatti jira. Ministeerri damee alaa Abbaas Araakchi akka jedhanitti ta'ee jettee buufata bobaas ta'e dhaabbilee misoomaa kamis industirii Iraan irratti yoo Israa'el haleellaa kan raawwattu taate niikileerii hidhachuuf homa takka shakkiin akka hin jiraanne beekuu qaban birmadummaa kennaaf murteessaadha. Tarii ammoo Israa'el haleellaa fudhattee sakandii osoo hin turin Teelaaviiv addunyaan fuula addunyaarraa dhabuu dandeessis kan jedhan Jeneraal Muhammad Bahagaariiti. Akka Hindustaantii fi Al Arabiyaan jedhanitti tarkaanfiin Israa'el fudhachuu deemtu Ameerikaa wajjin cimaa ta'us Iraan tarii dursitee haleeluu dandeettii fi meeshaan teekinooloojii tibba kana Raashiyaa wajjin galchanii fi hanga misaayil Iskaandar misaayil jedhamutti balbala tahareen jiraachuu odeeffannoon saatalaayitii mirkaneesse. Saayintistiin Israa'elota beekamoon Israa'el akka hin fudhanneef dhimmoota kana tasgabbiin balaa guddaa kaasuu danda'a kan jedhanii fi xiinxaltoonni beekamoon dhimma atoomii fi niikileera Ameerikaa ammoo Iraan hidhachuu isii qabatamatti mirkaneessuun dhagahame. Galgala kana wanti tahareeniif Teelaaviiv gidduu deemu balaa guddoo buusuu danda'a jechuun Newsweek gabaasee jira. 10 طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى إسقاط طائرة F-18 وذلك أثناء نفذ سلاح down by a U.S. guided missile cruiser. Military officials are calling it an apparent case of friendly fire. ABC's Perry Rusum has the latest. دائرة الأهداف باليمن كشفت وسائل إعلام عبرية عن نية تل أبيب لشن المزيد من الهجمات على الحوثيين رد. Speaking to reporters after a meeting of a Moscow-dominated economic grouping of ex-Soviet nations near St. Petersburg, Putin... It's not the first time though. Up until now, Iran and Israel have dodged bullets left and right, narrowly avoiding full-scale. This same mootummaan finxaalessaaf akkasumas shoror keessan jenoosaaydiin Bashar al-Assad miilaan kophee duwwaa keessa baqate Sooriyaan bulchiinsa haqaa Hayat Tahrir al-Sham kan Muhammad Abu Julaaniin durfamtu akkasumas Muhammad al-Bashiriin ministeera muummee taasifachuudhaan biyyattii tasgabbeessuu argaman keessatti haleellaan hidhannoo misaayilota farra teekinooloojii hundi Israa'eliin barbadaa'us biyyoonni liigii Arabaa keessaa Qaatarii fi Emirates United of Arab Emirates jedhamtu Israa'el tarkaanfii isiin fudhatte balaaleffachaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u deeggarsa Sooriyaa Damaskoodhaaf jecha hooggantoonni beekamoon Qaatarii fi akkasumas Emirates Damaskoo daawwachuun haala deebisanii Sooriyaa dhaabuu irratti kan walii galan ta'uun dhagahamee jira. Israa'el dubbittii kana ija diimtuun laaltus haalli adeemsa Sooriyaa deebisanii dhaabuu lammiileen Sooriyaa hundi walii birmachuun Sooriyaa dachii nagaa taasisuu fi qabeenya isii kan addunyaa itti gargaaramaa jirtuu fi maadhee shororkistoota taate kan irratti furmaanni waaloo akkamitti dhufaa fi humnoonni faallaa Sooriyaa fi bulchiinsa HTC yookiin Hayat Tahrir al-Sham ta'an akkamitti gara tokko dhufanii riippaabilikii beekamtuu Siiriyaa durii deebisuu danda'an kan jedhuuf deeggarsa namoomaa wabii midhaan nyaataaf lammiileen Sooriyaa miliyoona 6 idil addunyaa irratti faca'an irratti mariin addaa eegalamuu Siiriyaa TV wabeeffachuudhaan Times of India, Al Arabiyaa fi Al Jazeeraan gabaasanii jiran. Rabbiin Sooriyaa warra sunnaa aqiidaa bulchiinsa Muhammad al-Bashirii fi Abu Ahmad Julaaniidha hanassaru jechuun bira dabarra. سلاحهم وعطيتهم الحمد لله ضباط علوية هربوا وهذه جا سلموا حولهم الحمد لله لتشكيل حكومة شاملة في سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران دعا عراقشي إلى تشكيل وعدم التدخل في شؤونها واحترام كافة الأطياف والمذاهب. نؤكد أهمية تشكيل حكومة متفق عليها تلبي احتياجات دمشق بعد رحيل نظام الأسد وبدأ مرحلة جديدة في سوريا. مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تسعى جاهدة إلى استكمال الصراع في أوكرانيا. وأشار بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تستخدم الصاروخ البالستي الجديد متوسط المدى. إذا رأينا من الضروري استخدام أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة فسنستخدم. Its time means that the country realistically didn't stand much of a chance to begin with. Even worse, the S-300s have already been shown to be partially ineffective. Gotan sadiif wal waraansa guddaa Yukireeniif Raashiyaa gidduutti turaniin lammiileen miliyoonaan lakkaa'amaniif qabiyyeen hedduun kan barbadaa'ee fi ceeni guddaan dabaalummaadha. Wal gidduu qoraasiif afaan faajjaa Ameerikaaf warri dhiyaa uumaniin Raashiyaa takkitti irratti duula
lola jiraatanis Vladimir Putin bulchiinsa isaa kan dandahin xiinxaltoonni dubbataa jirani. Kutaawwan bebbeekamoo tibba tooftaadhaaf jecha Kursk to'attes harkaa bahuu ishii kan amante Ukraine Odessa fi Kiev torbee kana dhaabbileen gurguddoonis haleelamaniitiin jiru. Qondaala nikleeriif dhukaa Raashiyaa jeesanis dubbittiin gama Raashiyaati Orishneek teekinooloojii misaa'ila dhuba dhibbantaa 25 keemikaalaa qabu kutaawwan magaalota bebbeekamoo Kiev dabalateetiin haleellaa gurguddoo Ukraine irratti ulee isaa caccabse. Waraanni neetoo hedduun isaanii shororkaa'e. Kana qofa osoo hin ta'in ollaan biyyoota Raashiyaaf tumsi warra Ukraine ta'an kanneen akka Poland, Estonia akkasumas Jarmanii fi France Iskandar misaayiliin qarqabame misaayilli guddaan Orishneekis nurra qubachuu danda'a kan jedhanii fi Siwiidin biyyi nagayaan beekamtu akkasumas Fiinlaand shororkaa gurguddaa seenuu bira darbanii Raashiyaan xumuruu ishiitii fi gamtaan Awurooppaa hedduun yaadrimeef walgahii tumsa Atacams misaayila beekamaa Ameerikaati kanneen kana fakkaatan deeggaruuf xiyyaarota F-16 jedhaman hunda Raashiyaa irratti roobsanis teekinooloojiin qolannaa Puutiif Kireemni hin dandeenye. Dimitri Peskov dubbii himan qondaala Kireemni kan Raashiyaa akka jedhutti warri har'a Ukraine cinaa dhaabbatan hundi qaana'uuf jiru. Doolaara qabiyyeewwan maallaqa gara doolaara miiliyoona 300 kan Raashiyaan qabdu fuudhanii Ukraine kennuun isaanii ammoo deebisee warra dhihaa kan gungumsiisaa jiru ta'uudha gabaafamee jira. The Times of the Financial akka jedhutti diinagdeen Raashiyaa ilma dachaa dabaluun dhagahamee jira. Qoqqobbiiwwan hedduun Raashiyaa irratti argamu. Yoo xiqqaate qoqqobbii 300 Raashiyaa irra addunyaan keettus Vladimir Putin tooftaawwan diinagdee imaammata cimoo taasisuun humni waraanaas biyyoota hedduu akkasumas Iraan lammaffaa Taalibaniif Afgaan keessatti ijaaru fi tibba darbe garasitti kan imalan Sargeen Shagun akka jedhanitti warri irra Ukraine deeggaru hundi isaaniitu dabareen isaanii jechuun dhagahame. Fiinlaand shororkoofteeti jirti. Har'ammoo wanti Ameerikaan dhageetti amanuuf rakkise. Dhaabbata balallii xiyyaaraa kaampaaniin guddaan Boeing saayibarii yookiin haleellaa rukuta saayibariitiin ugguramee jira. Norwee keessatti xiyyaarri Boeing osoo qubataa jiru dhoohinsa guddaa keessummeesse. Kana malees Xaalii Roomii keessatti tarkaanfiin har'a saayibarii Boeing irratti fudhatame rakkoo kana wal fakkaataa ta'uu fi Ispeenis kana dabalattee himteeti jirti. Malli maalii Peentaagoon cufattee mari'achaa jirti. Vladimir Putin hanga dhaabbilee United States of Americaatti itti fufa. Ilaamaan keenya jalqaba UK France taha jechuun ammoo shororkaa addaa uumuu Al Jazeera, Al Arabiyaa fi akkasumas Newsweek gabaasanii jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya baha gidduu galeessaa keessatti furmaanni dhabamee jira. Manni murtii idila addunyaa guyyaa borii yaa'ii addaa heera dirqisiisaa ta'e Benjamin Netanyahu irratti fi Vladimir Putin irratti baasuuf deema kan jedhanis Axios gabaase. Guyyaa gaarii naa qabadha. Hedduun isin jaalanna. Yaada qabattan CTN komentii keessatti nuu kennuun dagatina. Turtii gaarii.